Haacaaluu kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hinammaate kan si anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra Haacaaluu kunis jennee Hachaluun Hundeessaan jedhama yeroo garaan keenya waa baay'een gaddaa jiru kanatti obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon namaatte nan baranan taa'u galatooma. Akkam jirtu daawwattoota YouTube channel Oromoo Media egaa daawwattoota keenya akkuma seensarratti dhaggeeffattan artist Haacaaluu Hundeessaan walaloo inni ofiif walaleesse isiniif qabannee dhiyaannee jirra jechuudha daawwattoota keenya walaloon kunniinis kan artist Haacaaluutiin walaleeffamanidha viidiyoowwan baay'ee isiniif qabannee dhiyaannee jirran waliin tura isiniin jenna. Bollo taddee abojaa kombadde biyyoon galaba miti walirraan taraganii maaloo geesse lattuu seenaan duuteen baddu yaa bojiyaako ummanni si waama jedhanii maaloo. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo guyyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneen artist Haacaaluu Hundeessaan dhiyeenya kanatti akka albamii isa sadaffaa isaa akka baasu hedduu himamee jira. Maqaan albamii isaa kunillee maal Mallisaa kan jedhu innaa ta'u artistiin kunillee albamiin isaa kan gallakkifamu video kana wayitaan waraabaa jirutti guyyaa 3 boodanii gallakkifama jechuudha. Guyyaa 29tti jechuudha daawwattoota keenya. Odoon gallakkifamin dura wanti gaddisiisaan ni jira jechuudha daawwattoota keenya. Wanti nama gaddisiisu kunillee maal yoo jettan channeliin artist Haacaaluu Hundeessaa subscribe 15,000 qofa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Channeliin artistii kana maaliif 15,000 qofa qabaate namolee jettaniif immoo subscribe hin goone yennaa subscribe gootan subscribein isaatillee akkasumatti ni dabale jechuudha daawwattoota keenya. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Jalqaba garuu albamiin artist Haacaaluu Hundeessaa kun channelii sana irratti gallakkifamuun dura channeliin sun ulaagaa inni guutuu qabutu jira jechuudha daawwattoota keenya. Ulaagaan kunillee maali namooleen jettaniif jalqaba subscribe 1,000 fi watch hour 4,000 guutuu qaba jechuudha daawwattoota keenya. Artistoonni kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa itti qaata firiitilleen Facebook isaaniitti irratti himanii turan channeliin tokko monetize ta'uu qaba jechuudha daawwattoota keenya. Monetize jechuun maal jechuudha namoolee jettaniif immoo channeliin suni qarshii hojjechuuf jalqaba watch hour 4,000 fi subscribe 1,000 guutuu qaba jechuudha daawwattoota keenya. Subscribe 1,000 guutee jira 15,000 irratti jira garuu watch hour hin qabu jechuudha daawwattoota keenya. Watch hour 4,000 jechuun wanta baay'ee namatti ulfaatudha jechuudha daawwattoota keenya. Kana akkamitti guunna namoolee jettaniif immoo sirba artist Haacaaluu Hundeessaa deemtanii sirboota isaa jalqabaa hamma xumuraatti yoo daawwattaniif yoo isin daqiiqaa 6 daawwattan daqiiqaa 6 irratti idaaf jechuudha daawwattoota keenya. Guyyaan kunillee gahaa jira garuu ummanni Oromoo viidiyoo kana daawwattan hundi keessan channelii artist Haacaaluu Hundeessaa descriptioniif iddoo komentii jalqabaatiitti ni argattu. Deemtanii sirboota isaa daawwachuu hin dagatinaa, like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoon gubbaa kanatti daawwattan ammoo albamiin artist Haacaaluu Hundeessaa akka gallakkifamu hedduu namooliin baay'een dhageessaniirtu. Garuu albamiin kun kaaseetti aanillee hojjetamee jira jechuudha daawwattoota keenya. Kaaseettiin kunillee yennaa bittanii YouTube irratti fe'oo odoon ta'in dhaggeeffattanii namni akka bitu godhuu qabdu malee kaaseetti sana bittanii YouTube irratti fe'uun wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha daawwattoota keenya. Oromoon wanta akkanaa akka hin goone ni beekna garuu namooleen tokko go'uu waan danda'aniif gamanumaan isin gorsuu barbaanneeti kaaseetti isaa bittanii dhaggeeffachuu malee YouTube irratti feetanii qarshii irraa
argachuuf yookaan wanta adda addaa hojjechuu hin yaadinaa jechuudha daawwattoota keenya. Artistiin kun illee albamiin isaa inni guutuun YouTube channelii artist Haacaaluu Hundeessaa jedhu irratti ni galakkifama jechuudha. Viidiyoon as gubbaatti daawwattan kun illee yennaa kaasettiin artist Haacaaluu Hundeessaa oomishamu viidiyoo kaafamedha jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma viidiyoo as gubbaatti daawwattan kaasettiin kun hundi kan gurguraaf qophaa'edha jechuudha. Kana malees ammoo maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa har'aa walgahii inni godheenii jira jechuudha. Maatii artist Haacaaluu Hundeessaa fi namooleen bebbeekamoon irratti argamaniiru jechuudha. Walgahiin kun illee TV OBS fi FIB irratti guyyaa kana ni galakkifama jennee yaadna daawwattoota keenya. Walgahii kana irratti illee akka jedhametti ummanni Oromoo hundi magaalaa Finfinnee hoteela Skylight gaafa albamiin artist Haacaaluu Hundeessaa galakkifamu akka deemuu dandeessanidha jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti jiraattan illee magaalaa Finfinneen alatti illee namooleen jiraattan hundi keessan hoteela Skylight deemuun jaalala artist Haacaaluu Hundeessaaf qabdan ibsuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Gaafa sanillee namooleen baay'een ni argamu jedhameeti yaadamaa jira. Kana malees ammoo maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin Facebookaa fi websaayitiin YouTubein banamee jira jechuudha. Channelii isaa deemtanii subscribe gochuun Facebook isaatillee like gochuu hin dagatina. YouTube channelii isaa Facebook isaatii fi websaayitii maqaa isaatiin banamee iddoo description as jalaa kanarratti ni argattu. Deemtanii subscribe like share gochuu hin dagatina. Iddoo comment gubbaa irratti illee ni argattu daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti horaa bulaa jiraadhaa isin jaalladha. Nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa ormaa firan jettu kan beela'eef laata dabbara laaftaa hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee wakkattu akka taakeen gattu hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee wakkattu akka taakeen gattu